Yoo akkam jirtu bakka akkamtu ofitti nagaan dhuftan guyyaarraa maayikiroo ikoonoomiksi maakeroo isa jennu jechuudha maqaa waamsa paartii tokkoffaa waliin ilaalla. Paartiin tokkoffaa kun boqonnaan jalqabaa state of maayikiroo ikoonoomiksi kan jedhudha. Kun seensaa wayii introdaakshiniidhaa fi ariitiidhaan ilaaluu jaalla. Koorsa outlaayiniin isaa kana fakkaata. Jalqaba irratti maayikiroo ikoonoomksiin waa'ee maalii akka dubbatu wayii immoo ilaallatu. Achi beezikii isaa beezik konseptii barbaachisoo ta'an as keessatti amaloota maayikiroo ikoonoomksii ittiin analaayiz goonu akkasuma meetodii maayikiroo ikoonoomksii moodeloota achi keessa jiran kaayyoo maayikiroo ikoonoomksii instrumentoota maayikiroo ikoonoomksii kaayyoo isaa galmaan ga'uuf itti fayyadamu poolisoota adda addaa uumama state of maayikiroo ikoonoomksiin isaa ka'ee isa geeraa evolushiniin isaa maal fakkaata reesent diivelopmentii guddinni sadarkaan irra ga'e warra kilaasikaliitiin maal fakkaata keenziyaaniin maal jedhu niiwu kilaasikaliin illee akkam yaada isaanii ilaaluu yaala jechuudha. Definition of microeconomics hiikoon kun Greek wordii prefix macro jedhurraa dhufeera. Hiiki isaa large yookaan baay'ee isa jedhudha. Akkasuma immoo economics jettuutti isin hiikama. Is a branch of economics. Isin beektan branch economics which is performance, structure, behavior decision making of economy as a whole. Dinagdee akka waliigalaatidha kan inni qoratu. Let's talk about the whole. Kanaafuu microeconomics deals with total aggregate level of output. Wanti dimshaashaa hojii wal qabata. Galii dimshaashaa, qusannaa dimshaashaa, aggregate of consumption fayyadama yookaan immoo usage kan consumed ta'e wantoota sana fayyadaman tajaajila ta'uu, mi'ootaa ta'uu, gaba bittaati. Tajaajilota argaman dimshaasha irratti xiyyeeffata. Waa'ee nama tokkorra waa'ee dinagdee as a whole. Waa'ee nama tokko dubbachuurra as a whole of national aggregate whole economy together. So it deals with performance hojiirra oolmaa dinagdee dimshaashaa caaseffama isaa structure amaloota isaa behavior decision making of economy murtee economiin tokko kennu akka waliigalaatti kan ilaalu. Kanaafuu it include what nationally, regionally, global economy as a whole kana qabata jechuudha. So jalqaba irratti egaa akkuma koorsoota lama irra jiru what is microeconomics? Microeconomics maayiniiti. Microeconomics studies behavior and performance. Amalaa fi hojiirra oolmaa dinagdee akka waliigalaatti kan qoratudha. Microeconomics study of the behavior and performance of an economy as a whole. Kanaafuu maa irratti hundaa'a? Focus on aggregate change. Jijjiiramsa dimshaashaa waliigalaa irratti hundaa'a. In the economy maal keessatti? Dinagdee keessatti. Kan fakkeenyaaf unemploymentii, growth rate, gross domestic product, inflation kun hundi isaanii kan dimshaasha isaanii irratti xiyyeeffata jechuudha. So economics akka beeknu egaa so it is mainly irra caalaa economics maal of keessaa qaba? Microdha macro of keessaa qaba. Branch adda addaatti qoodamuu mala. Development economics kan jennu jira, behavioral economics, environmental economics, energy, industrial, agricultural, many branches hedduutu irraa bahee jira economicsiidha. Economicsiin haadha yoo ta'u jecha. Kanaafuu definitioniin quubsaan gahaan ta'e economics universal definitioniin hin jiru kan jenne. Kanaaf introduction irratti human course irra jechuudha. Akkuma ilaaltan microeconomics individual irratti xiyyeeffata. Individual market gabaa dhuunfaa effect of price of a good. A good kan jettu kun mi'a tokko gatii ishee individual labor market individual ta'e consumer amala maamila dhuunfaa ta'e supply of a good dhiyeessii mi'a tokko waan tokko kan jedhutti kan xiyyeeffatu microdha. Caalaa kana microeconomics individual market yeroo ta'u inni kun whole market whole economy dinagdee waliigalaati. Piraayisii mi'a tokko yeroo ta'u asii microon immoo inflation general price waliigalaa. Individual labor market yeroo ta'u asii immoo waa'ee hojii nama meeqatu hojii irra jira meeqatu hojii irra hin jiru. Malee waa'ee namni tokko hojii gabaa hojiin isaa carraa hojii qabamu argateera moo arganne waan jedhu hin qoratu jechuudha akka kana. Individual consumer behavior asitti maayikiroo irratti. Immoo dimaandii waliigalaati. Fedhii waliigalaa.
Supply yoo ta'us product capacity oomisha dandeettii oomisha dinagdee biyya tokkoo kan walii galaa kan qoratu maayikiroodha jechuudha in essence. Maayikiroo ikoonomiksii fi maakiroon walitti dhufeenya qaban interdependensii maa irratti maayikiroo ikoonomiksiin akka itti underlie assumptions of is that total output, total employment, total spending are given. Wantoonni dimshaashaan kun dimshaashee akka oomisha waliigalaa, total output, total employment, hojiin waliigalaa, hojii employment kan waliigalaan, baasii waliigalaa hin kennama. Kennamadha jedhanii qaban eenyu isaanii assumption isaa maayikiroodha. Warri isaan kun immoo lakkii wanni isaan akka kennamadha jedhanii yaadan maayini distribution of output akkaataa itti oomishni raabsamuu danda'u. Implementing total spending which microeconomics seeks to explain. So in practice, analysis of economy is not done in two watertight compartments. Kanaafuu analysis economy gaafa dinagdeetiin tallu waan wal boruce lamaaniin ibsamu jechuudha. Ammallee maayikiroon vaariabiloota analyze godhanii xiinxala. Man must follow for change in microeconomics variable that influence microeconomic variables and vice versa. Variabiliin dhaqee maayikiroo irraa individual irra ka'u maayikiroo keessattis gatii qaba. Irra dugda duubaatti deebi'u kan maayikiroo keessa jirus maayikiroo keessa variabiliidhaa fi gumaacha walii qaban jechaadha. Konsumshinii waa'ee soorata nama tokkoo yookiin qusannaa nama dhuunfaa ta'uu hin dubbatiin waa'ee biyyaa haasa'uu hin dandeenyu waan ta'eef. Waa'ee biyyaa yeroo dubbannu biyya keessa nama dhuunfaatu jira waan ta'eef kanaafuu highly vice versa kan jenneef kanasi. Egaa microeconomics scopiinsa maali? Eessa keessa gaha? As method of economic analysis. Microeconomy is a match of theoretical practical importance. Fayyadummaa teorii qaba. Hojiirra oolmaa irratti illee faayidaa qaba. Eessa keessa gaha? Tokko understand the working of economy. Hojiirra oolmaa dinagdee waliigalaa kan laallatu kan ilaallatu dhimma dinagdee waliigalaa understand gochuudhaaf hojii isaa kan ilaallatu scope of microeconomics keessaa isa tokkodha. Kanaafuu variabiloota microeconomics qorachuun it is indispensable kan hin oolledha jechuudha for understanding working of economy. Kanaafuu microeconomic variabiloota jiran variabilee adda addaan nageenya waa inflation hin nageenya economic growth jechuun nageenya employment jechuun nageenya kana hunda beekuun dirqama ta'a jechuudha. Microeconomicsiin dinagdeen isaa eessa akka jiru beekuuf. So our main economic problems are related to behavior of total income. Rakkoon economic dinagdeen guddaan yookaan inni cimaan maal wal qabata? Amaloota galii waliigalaa, oomisha waliigalaa, total income galii waliigalaa, total output oomisha waliigalaa, total employment humna hojii kan waliigalaa akkasumas gatii waliigala gabaa keessa jiru dinagdee keessa jiruutiin murtaa'a. Kanaafuu scope microeconomics gabaabumatti national incomeedhaan galiin national biyya tokkoon ni qo'ata employmentii humna hojii biyya tokkoon qo'ata theory of money waa'ee birriin qo'ata theory of general price level gatii mi'oonni itti gurguraman hin qorata theory of economic growth guddina dinagdeetiin theory wal qabata hin qabata. Kanaaf national income economic growth san kana as a whole we can next baay'inni dubbachuun barbaachisu. Kanaaf economic variables keessumaa micro variable beekuu qabna jennee national income GDP jechuudha. Yookaan national income and GDP, unemployment, economic growth, inflation, international trade, balance of payment, monetary and fiscal policy, interest rate, stock market, business cycle. Kana beekuun gaarii ta'a. Ni beekna sitti dhumna gara fuulduratti. Okay, maaliif maayikiroo kan jedhu kana maaliif barachuu barbaachisu? Waa yookaan learn maayikiroo. Economicsiidha. Maaliif maayikiroo barachuun barbaachisa? Tokko it helps to understand the functioning of complicated modern economic system. Sistemni dinagdee ammayyaa ta'e akkaataa inni itti hojiirra oolu hubachuudha. Describe how economy as a whole function. Akka walii galatti dinagdeen akkamitti akka function ta'u akkamitti akka hojiirra oolu. Sadarkaan national income galii biyya tokko maalirra akka jiru. Employment hojiin humni hojii maalirra akka jiru. Kan inni murtaa'u to determine on basis of aggregate demand and aggregate supply. Dhiyeessii waliigalaa fedhii waliigalaa walitti fiduudhaan kan hunda hubachuuf waan gargaaruuf. Lama it helps to achieve goal of economic growth. Kayyoo guddina dinagdee galmaan gahuuf nu gargaara. High level of GDP. GDP sadarkaa olaanaatti guddisuuf high level of employment humna hojii yookaan hojiitti namoota baay'inaan galchuuf it analyze the force that determine economic growth of a country. Humna biyya tokko dinagdee biyya tokko guddisuudhaaf murteessoo ta'an qorachuudhaaf waan nu gargaaruuf akkasuma explain how reach the highest state of economic growth and sustain it. Sadarkaa olaanaa dinagdee biyya tokko erga gahe
achi akka turu guddate guddina isaa akka guddinatti ofii isaa akka argatuuf kan gumaachuudha jechuudha. It helps to bring stability in price level. Gabaa tasgabbeessuudhaaf, gatii gabaa tasgabbeessuuf, to analyze fluctuation in business activity. Okay, fluctuation business hojii businessii yookaan business activity keessa jiru analyze godhu xiinxalu. Poolisii suggest godhu gumaachuu. Okay, poolisii lafa kaayuu fi measure to control inflation and deflation. Gatii gabaa akka gadi hin buune yookaan immoo gabaan akka hin qaalamne wayin gatiin gabaas akka gadi hin buune giddu galeessatti analyze gochuuf kan nu fayyadu only micro. It explains the factor which determine balance of payment. Balance of payment wantoota murteessoo ta'an. Biyya tokko export gooti import gooti. Karensiin biyya tokkoo outflowing ta'a inflowing ta'a biyya keessa gara biyya alaatti hin ba'a biyya alaa gara biyya transaction hin jira. Mi'oonni alatti ergamu gara alaatti alaa gara keessaa hin dhufu. Tajaajila alatti hin ergama alaa gara keessaa hin dhufa. Isaan kun hunduu akkamitti akka baalaansii ta'uu danda'a? Balance of payment jechuun kan it is a transaction. At the same time, it identifies case of deficit in balance of payment. Biyyi tokko maal yoo ta'edha kan isheen deficit taatu balance payment ishee exportii goota fakkeenyaaf exportiin importii caalamaa jenna trade deficit yoo maal ta'e biyyi tokko exportii yoo caale moo kan alaa bittee galchitu yoo caale moo kan alatti ergitu yoo caale moo maal yoo ta'edha deficitiin dhufa jedhu itti aanee jira kutaan dhimma salaaltu fayyinaan furmaata isaa lallafaaf nu gargaara jechaadha. Help to solve economic problems. Rakkoo dinagdee furuudhaaf nu gargaara. Kanneen akka like poverty hiyyummaa, employment hojii dhabdummaa, business cycle. Businessiin tokko cycle yeroo jennu waa'ee businessii otoo hin taane dinagdee. Dinagdeen short run keessatti yeroo gabaabaa keessatti yeroo tokko downfall ta'a baay'ee ol ka'a gadi bu'a. Fakkeenyaaf yeroo akka dhukkuba adda addaa, waraana adda addaa yeroo akkasii maal akka akkuma isaa solve godhuuf nu gargaaru maayikroodha. Solution is possible at micro level. Sadarkaa maakiroottidha kan furmaanni isaa danda'u. At the level of whole economy. Sadarkaa dinagdee walii galaatti kan danda'u. Which detailed knowledge of functioning of economy at micro level. Beekumsa walii galaa kan economiin maakiroo sadarkaa maakiroo dimshaashaatti qabu kan ibsu with detailed function it is only micro economy. Sorry. So, last but not least, it is that microeconomic theory has saved us from dangers of application of microeconomic theory. Theory sadarkaa maayikirootti jiru baay'ee ulfaataadha hojiirra oolmaa isaa irratti. Kanaafuu dhufee gara maayikiroo yeroo seenu dhiibbaa hamaa akka nurraan hin geenye kan nu gargaaru maayikiroo ikoonomiksiidha jechuudha. Maayikiroon maal jechuudha? Silumayyuu importansii jala waan hin galle tokko keessa maayikiroo yookaan maayikiroo waa individuaalii qofa qorannee maaliif hin dhiifne? Why we cannot forget? Waan sin fakkaate barreessaa. Why we learn microeconomics? Why we need branch? Such like micro. Akkuma argitan sadarkaa maakiroo kan ilaalu waa'ee dimshaashaati. Maayikiroon immoo individual basedidha. So firmii fudhannama waa'ee individual firm, individual market, individual consumer waan akkasii dubbata jechuudha. Namni dhuunfaan tokko gara gabaa deemu
Firmiin tokko namni biizinesmaaniin tokko fakkeenyaaf warshaa qaba ta'e mi'a wayii oomishuudhaaf eessa dhaquu qaba? Input maarkeetii moo output maarkeetii deema? Meeshaalee dheedhii bituudhaaf input maarkeetii deema. Namni biraa firmiin biraas hin deemu. Firmiin 2, 3, 4 biyya tokko keessa jiran hin deemu. Gabaa sanatti yookiin input maarkeetii yookaan faaktar maarkeetii isa jennutti waa'ee kompiit wal godhu. Kompiit wal godhu. Wal dorgommiin hunduu fedhii meeshaa dheedhii barbaadu waan dabaluuf gatiin isaa ol ka'a. Abbaan humna qabu keessa tura kan humna hin qabne maal godha jechuudha? Leave the market. Gabaa dhiisee baha. Inni gabaa dhiisee bahee humni isaa dadhabee eessatti araarama gabaatti? Yoo maal ta'e gabaatti araarama? Kan humna qabu achi keessa kompiit godhee firmee itti fufuu danda'a biizinesii isaa. Gatiin iyyuu ol ka'e hin dandeenye dorgommii competition who is leave because of the competition when and where it does go back to the market. Gara gabaatti kan hin araaramu yoo maal ta'edha? Kan isaan kana hunda walitti fidee araarsu. Gatii wal fakkaataa murteessisuu fi kan danda'u. Eenyuun maakiroo yoo jiraate qofa. Kanaafuu sadarkaa nama dhuunfaatti wanti dhugaa ta'u sadarkaa walii mishaashaatti immoo dhugaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef barbaachisaa maakiroon. Barbaachisa maakiroon kanaaf barbaachisa. Erga kana jenne sirriitti ture. Microeconomics, there are issues addressed by microeconomists. Microeconomistoonni wantoota isaan address godhuu yaalan yookaan immoo galmaan akka gahuuf gumaachi inni taphatu wantoota akka what determine nations long run economic growth. Guddina dinagdee yeroo dheeraa biyya tokko kan murteessu maali jedhaniiti kan kanarratti xiyyeeffatu. What the cause of nations economic growth, economic activity to fluctuate. Gochaaleen dinagdee biyya tokko fluctuate akka ta'an yeroo tokko inflation ni mudate yeroo tokko dinagdee gadi bu'ee recessionidha. Qaala'insa gabaa waan jennu kana fluctuation kanaaf maaltu sababa akka ta'e. Lafa kaa'uu yaalu what causes unemployment hojii dhabdummaatiif maaltu sababa ta'a? Akkasuma price rise gatii mi'a tokko akka ol ka'u maaltu sababa ta'a? How does being a part of global economic system affect nations economies? Amma yeroo ilaalu global system dha jenna yeroo baay'ee globalidha. So biyyi guddataa jirtu tokko global system yeroo baay'ee teekinooloojiin baay'ee ariifataa jiru keessatti biyya tokko miidhaa biyya tokko fayyada. Status isheen irra jirtu murteessa. Kun sun illee akkamitti economic system biyya tokko affect akka godhu. Sirna dinagdee biyya tokko irratti globaliin economic system akkamitti affect akka ta'u. And government policy used to improve economic performance. Policy mootummaa hojiirra oolmaa dinagdee biyya tokko improve godhu fooyyessuudhaaf ni danda'ama hin danda'u waan jedhu ilaaluudhaaf kan nu gargaarudha. Kun akkuma waliigalaatti whole information. The microeconomic variables importance issue addressed by microeconomics and akkuma information it understand more about the microeconomics. Otherwise we have learned in next more detail about micro. Kutu qalamarraa basic concept and the method of microeconomics. Conceptiin beezikii ta'e maayikiroo jalatti maali? Akkuma jennu maayikiroon vaarii saabjektii baay'ee vaast ta'e bal'aa ta'edha. The field of study neeti salphumatuma isaayyuu fiildii baay'ee qorratti nu gaafatudha. Haa ta'u malee concept of microeconomics include the study of conceptiin microeconomics kan inni of keessatti qabatu qorannoo wanneen akka national income, domestic product, galii biyya tokkoo, oomisha waliigala kan biyya tokkoo, inflation waa'ee qaala'insa gabaa. Unemployment, hojii dhabdummaa, saving qusannaa biyya tokkoo, investment biyya tokkoo. There are many things kan kana kanatti xiyyeeffata baay'inaan. Income and output. One of the most important concepts of microeconomics in Canada. Concept microeconomics baay'ee barbaachisoo ta'an isaan kun lamaan. National output yookaan output kan jennu oomisha. Oomishni maali? Oomishni biyya tokkoo isa total amount of all goods and services. Wantoota waliigala oomisha mi'oota waliigalaa waliin tajaajila kenname kan waliigala biyya tokko keessatti yeroo murtaa'e tokkotti kan kennamu national output jennaan jechuudha. So this national output the total amount of goods and services produced a country during a specific period. Kanaafuu economists usually measure national income.
yeroo baay'ee maal safaru isaanii yookaan immoo istaatisii galii biyya tokkoo beekuudhaaf yookaan oomisha biyya tokkoo kan walii galaa beekuudhaaf ekonomistoonni maal fayyadamu? Gross domestic product yookaan immoo GDP isa jennu fayyadamu jechuudha. Unemployment mind. Economists measure the unemployment rate in economy by calculating percentage of individuals without job. Namoota dhuunfaa hojiidhaan ala jiran yookaan immoo unemployment mind unemployment rate jechuudha. Economistoonni unemployment rate percentii meeqatu hojii hin qabu namni kan jedhu calculate gochuuf unemployed divided by labor force. Namoota hojii ala jiran yeroo humna oomishaa yookaan immoo labor force. Unemployed divide labor force. Isa unemployment rate beektu kan. Unemploymentiin gosoota adda addaa jiraachuu danda'a. Cyclical kan jennu jira. Cyclical unemployment biizinesiidhaan kan wal qabatu biizinesiin saayikilii yeroo dinagdeen tokko ol ka'u gadi bu'u isaan kan wal qabatu frictional. Frictional unemployment kan jennu jira. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo muraasa ji'a tokko ji'a lama otuma hojii hojjetu hojii gadhiisee hojii biraa yeroo barbaadu which is best for him. Kaffaltii gaarii kan isaa kaffalu filachuudhaaf jecha salarii gaarii kan isaaf kaffalu filachuuf jecha yeroo muraasaaf kan hojii dhiisee bahu ni jira. Structural unemployment kan jennuun hin jira. Structural unemployment kan jennu kun immoo fakkeenyaaf namni dura hojii humnaan hojjetamu amma gara kompiitaraa wayii teekinooloojiitti jijjiirame namni sun unskilled yoo ta'e hojii sanaaf maal ta'a dhiisee ba'a. Structural unemployment jennaan sadan isaanii frictional, structural, cyclical unemployment jennaan jechuudha. Okay. Kanaafuu kun introduction yeroo baay'inaan jira more concern about that. Inflation and deflation. Inflation inni yeroo baay'ee amma maaliif baranna kan jennu irra caalli isaa after graduation barachaa namni erga xumure booda we can need for salary hundeeffamuu barbaanna we need job. Yeroo hojii barbaadee deemu hojii baay'ee dhaggeeffanna hojii baay'ee dhageenya hin dubbisna gaazexaadha. Inflation balaansii peementiin akkas ta'ee humni hojii dhabaa manaan dabalee gatiin akkas ta'e recession dinagdeen gadi waan kana kanamee beekuu kan dandeenyu yoo as dhumne abiikti kana keessa osoo hin dhiqu. Okay. Inflation jechuun refers to an increase in price of goods and services across the country. Increase in price of goods and services. Gatiin mi'a gurguramu waan qabatama object service tajaajila action jechoota tajaajila hospitaalaa tiraanspoortii teelee. Okay. Tajaajiloonni kun gatiin isaanii baay'ee ol ka'e akkuma guutummaa biyyaatti across the country yoo ta'e inflation jennaan. Gatiin bunaa kan jijjigaa jiru yookaan gatiin bunaa kan adaamaa jiru gatiin bunaa kan iddoo ta'e jiru qofti dabalee across country naannoon biraa tasgabbaa'oo ta'e mukaan nuti inflation kanaaf inflation jechuu kan dandeenyu across country kan akka hin dogoggorre jechaadha. Haala kana deflation kan jennu jira gatiin yoo gadi bu'u immoo deflation jennaan jechaadha. So economists measure inflation and deflation by studying price index. Indeksii wayii kennaniitii fi piraayisiidha yeroo kalkuleet godhanii inflation fi deflation akkamitti kalkuleet akka ta'u inflation ta'e moo deflation ta'e kan jedhu baroota gidduu garaagarummaa jiru ilaaluudhaan price index fayyadamuun economistoonni. Price index maayini weight averageidha. Gabaan Adaamaatti gurguramee jira, Finfinneetti gurguramee jira, Duuteetti kan gurgurame kanaaf weight kennan average kennaniifi based on class of product and service. Gosoota mi'oota sanaa fi tajaajiloota sanarra dhaabachuudhaan weight kennanii price indexiidhaan inflation fi deflation calculate ta'a. Ittaane analyze 1.3 how we can analyze economics. Kamitti dinagdee biyya tokko xiinxaluu hin danda'ama jedhu economic analyzing jechuun involve assessing assess gochuudha. Or examine topic xiinxaluu mata duree tokko yaada tokko issue tokko from an economist perspective gama economistiitiin yookaan gama dinagdeetiin topic mata duree tokko fakkeenya waa'ee inflation haa ta'u waa'ee unemployment haa ta'u waan tokko xiinxaluu matumti isaa economic analyze jennaan. So gama biraan qorannoo dinagdee biyya tokko yookaan immoo sisteema sirna dinagdee biyya tokko qorachuun matumti isaa economic analyze jedhama. Study of economic system. Maybe also be a study of production process. Gawraan immoo qorannoo sadarkaa oomisha biyya tokko yookaan immoo industirii yookaan warshaa biyya tokko irra jiru qorachuun matumti isaa iyyuu analyzeedha. Keessumayyuu immoo economic analyze jennaan jechuudha. Kaayyoon analyze kanaa akkamitti dinagdeen biyya tokko effective akka inni ta'u gahumsa dinagdee biyya tokko ilaaluudha. Yookaan immoo akkaataa dinagdeen biyya tokko itti operate akkamitti jalqabee
jalqabni isaa bara kana maal fakkaata, bara itti dhufu maal fakkaata, maal ta'uu danda'a kan jedhu isa analyze gochuudhaaf. For example, an economic analysis of a company focus on mainly how much profit is making. Jitu fakkeenya warshaan tokko kaayyoon inni kompiitara oomishuu fi bu'aa argachuuf. Akkaataa itti inni profiitii kana argachuu danda'u immoo mata duree wayii fudhannee fakkeenyaaf kwaalitii isaa irratti hojjetaa yoo ta'e, biraandii isaa irratti hojjetu ta'e gaafa isteedii godhuuf seennu toopikidhuma tokko ishuudhuma tokko waa'ee kaampaanii sana jecha we talk about economic analysis. We build centered on profit making. Economics says that economic analysis is systematic approach. Approach is systematic ta'e yookaan immoo sirna adda addaa to find out what optimum use of scarce resource is. Yoo maal ta'e maashinii hammana qabdaa, humna namaa hojjetu hammana qabdaa, yoo hammana waliin dabaltee fayyadamte riisoorsiin kee silayyuu riisoorsiin nuti qabnu iskaarsiidha waan taateef oomisha hammanaa oomishte gatii hammanaatti gurgurte piroofitii hammana argachuu dandeessa jedhaniitu qoratuuf jecha qorannoo lafa qabu jechuudha. Ittaane maayikiroo ikoonomiks goals and instruments. Hayyoomti maayikiroo ikoonomiks yoo maali eessa deema? Hayyuu sagalman ga'uuf instrumentii inni fayyadamu immoo maali? Microeconomic goals, there are 4 microeconomic goals. Output, oomisha ol guddisuu, hojii dhabdummaa hir'isuu yookaan immoo humna hojii hojjetu hojiitti galchuu, gabaa tasgabbeessuu, international trade kan jedhu kun for more or less yaw dabalataatti ilaallu. Kanaafuu gooliin microeconomics yoo gaafatamtan I'm sure most of the time you are asked this one. Output, implement, stable price, international trade jenna jechuudha. Output sila akkuma himuuf jaalle high level and sustainable growth output dha kan barbaachisu. Oomisha maal ta'e high level sadarkaa olaanaa fi milkaa'insa guddina ariifachiisaa yookaan guddina tasgabbii qabu argamsiisu. The ultimate objective of economic activity is to provide goods and services that population desires. Hayyoon addaa gocha dinagdee yookaan economic activity. Economic activity kan jennu production ta'uu danda'a, consumption ta'uu danda'a, distribution ta'uu danda'a, exchange ta'uu danda'a. Maal gochuudha? To provide maal dhiyeessuu danda'udha? Mi'oota yookiin tajaajiloota uummanni barbaadu gahumsaan dhiyeessuu danda'u. Ultimate objective of economic activity. Maaliif oomisha fakkeenyaaf business firm tokko why you can produce? Is economic activity. Why you consume? Maaliif binna uffata? Maaliif uffanna? This is economic activity. Consumption. Okay. To get some desire. Provide desires. The most comprehensive measure of total output in an economy is gross national product. So akkaataa nuti itti output kana measure goonu GNP yookaan immoo gross national product yookaan immoo GDP jechuus dandeenya. GDP'n kan abbaan fedhe oomishu biyyatti oomishame keessatti kaalkuleet ta'a. Fakkeenyaaf Chaayinaan Itoophiyaa jirtu kan isheen oomishte kan lammiin Itoophiyaa oomishan GDP Itoophiyaati. GNP yeroo ta'u immoo Itoophiyaan kan lammiin ishee oomishan qofa fudhatti jechaadha. Implement. High level of implement. Low involuntary unemployment. Implement is maal godhu? Hojii dhabdummaa hir'isuudha jennee irra kaayyoon microeconomics. Gama biraan immoo maal jechuudha? Humna hojiitti sadarkaa olaanaan galchuu hojjechiisuu namoota fedhiidhaan fakkeenyaaf involuntary unemployment kan jennu kan immoo hir'isuudha low gochuu. Namni abdii guutatee fakkeenyaaf fedhiidhuma hin barbaadu kanarraa yookaan immoo hojii hin barbaaduudha mana ta'u akka xinnaatu. Namni hojii hin barbaanne akka xinnaatu. Namni hojii barbaadu immoo akka hojiitti bahu. Kanadha. Unemployment hir'isuu jechuudha. The unemployment rate measures the fraction of kanaafuu unemployment rate akkamitti mijirtaa labor force that is looking for it cannot find the work. Fractionii humna hojii barbaadaa jiru. It cannot find the work. About that looking for it cannot find the work.
hojiif gahee kan jiru unemploymentii kan jedhu. Hojiif gahee kan jiru garuu hojii barbaada kan hin jirre unemploymentii jennaan. Keessumayyuu ji'a afurii weeks torbee afur waan jedhu fakkaata. Ji'a afur walitti aanee ji'a afuriif namni hojii barbaadaa hin jirre unemploymentii jennaan. Biyya keenya keessatti unemploymentiin daataan isaa gama akka gubsatee rakkisaadha. Namni durii taatee ta'e soorama yoo ba'es deebi'ee galmaa hojii hin qabuudha. Umuriin isaa hin geenye on target. Garuu unemploymentii jechuun hojii dhabaadha jechuun target eejiin jira wanti kiraateeriyaan jira. Umurii 15 ol ta'uu qaba. 64 gad iddoo kana kan jiru. 64 ol kan jiru ritaarii unemploymentii jennamu. Labor force jiru lakkoofsa 14 gadis kan jira. Labor force includes all employed person. Humni oomishaa kan jennuun namoota hojiitti galanii jiranii fi namoota hojiitti galanii hin jirre garuu hojii barbaadaa irra jira. So labor force in LF is equal to employed plus unemployed. So unemployment rate tend to move with business cycle. Business dinagdee biyya tokko faana ol ka'uu gadi bu'uun sadarkaa dinagdee biyya tokko faana deema unemploymentiin jira sirriidha. Gabaa tasgabbeessuudha kaayyoon itti aanu. To stable price. The third microeconomic goal is to maintain a stable price with free market. Gabaa bilisaa keessatti gabaan akka tasgabbaa'u gochuudha kaayyoon microeconomic sadaffa. Gabaa bilisaa keessatti gatii gabaa tasgabbaa'aa ta'e uumuu. A market economy, free market economy kan jennu which use price as yardstick to measure economic value. Dinagdee biyya tokkoo amma inni market economy maaliif fayyadama? Price as yardstick. Stable akka inni ta'e yoo stable ta'e gatii dinagdee biyya tokkoo tilmaamuun nama rakkisu free market wayii market economy keessatti. So rapid price change lead to economic inefficiency. Ariitiidhaan gatiin gabaa tokko yeroo jijjiiramu gatiin adda addaa yeroo jijjiiramu maal godhaa to economic inefficiency. Garamitti oofaa dinagdeen tokko inefficiency akka isheen taatu inefficiency. Gahumsa akka isheen hin qabne godha jechuudha waan hundumaatti. Tajaajilatti gahumsa hin qabne, oomisha gahumsa hin qabne, gahumsa hin qabne. So inflation occurs when level of price is growing. Inflation kan jennu gaa sila akka kaasuftuunne sadarkaan leveliin price irra jiru yoo growing ta'e guddataa ol ka'aa dhufe. Reetiin suni positiividha. Gatiin gabaa mi'a tokko baran yeroo ta'an akkasii yoo ta'aa dhufu innis beekama. So here inflation rating inflation kana positive ta'uu qaba jechuudha. Price levelin yeroo guddatu yoo positive ta'e inflation jennaan jechuudha. Negative yoo ta'e garuu deflation ta'a jechuudha. Okay? So disinflation is a decrease in the rate of inflation. Disinflation kan jennu maal inni a decrease in rate of inflation. Inflation ini baay'ee gadi bu'aa dhufu disinflation jenna. The showing of rate of inflation per unit of time yeroo isaaf kennamu yeroo itti calculate goonu sanatti jechuudha. Kanaafuu gabaa tasgabbeessuu yoo gabaan tasgabbaa'u didee gatiin price level ol ka'e immoo inflation jennaan. Yoo gadi bu'e negative ta'e deflation jennaan.
Reetiin sun negeetiivii ta'uu dhiisee gadi bu'aa yoo dhufe immoo disinfleeshin jennaan. Kanaafuu kan adda baasuun gaarii ta'a. Iddoo adda addaatti gaafatamuu dandeenyuuf tarii. Inni dhumaan kaayyoon maayikiroo ikoonoomsii intarnaashinaal tireediidha. Biyyi tokko biyya biraa faana maaliif gara daldalaa seenti? Why one country can export? Maaliif waan qabdu alatti gurgurutti ekspoortii gooti? Kan hin qabne maaliif bittee galchiti? Maaliif ofuma ishee of hin dandeessu? That is a logical examine about international trade. Daldala trade. Daldala local trade, international trade jennee qonna irraa international keessatti. Fakkeenya Adaamaa bitee kan yookaan Finfinnee bitee kan Adaamaatti gurguru local trade, interregional. Wal fakkaataadha, haalli qilleensa wal fakkaataadha, oomishi wal fakkaataadha, waan hundi wal fakkaataadha. International gaafa jennu immoo somehow there is difference. Wanta specialize irratti taatu biyyi tokko namni tokko fakkeenyaaf waan danda'u irratti dandeettii isaatiin waan danda'u irratti hojii hojjeta. Doktara yoo ta'e he should be an educated man about medication. Barsiisaa yoo ta'e sabjektii irratti dandeettii isaa gabbifatee baratee jiru barsiisuu danda'u qaba. Nama waan hunda hin dandeenye jechuudha. Biyyi tokko akkuma namni dhuunfaan wanta tokko irratti specialize ta'u biyyis akkasuma oomisha tokko irratti specialize taatis tokko immoo gooti. Daawwata kanaaf gumaachi kan ta'an himnee dabarreerra. Qabeenya uumamaan jiru ta'uu danda'a, lafa, humna namaa, teekinooloojii ta'uu danda'a, haala qilleensa ta'uu danda'a. Kun hunda affeektii godha jechuudha. Oomisha irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf oomisha lafa olaallaa kan iddoon tokko midhaan baasa, iddoon tokko midhaan gaarii hin baasu. Kanaafuu dhiyeessiin naannoo tokko dhiyeeffamuu fi naannoo biraatti kan dhiyeeffamu adda adda. Osoo midhaan tokko hammi dhiyaatu sun amount capacity of production kan murteessu egaa reesoorsii. International trade kanaafuu gara daldalaa seenaa jechuudha. Isa qabuun gurguraa amma danda'e baay'ee specialize irratti ta'e humna xinnoo baasii xinnoon isa oomishu. Kan immoo oomishuu hin dandeenye. Kan immoo oomishuudhaaf baasii guddaa kan itti fudhatu. Okay? Importii godha jechaadha biyya tokko. Itoophiyaan ekspoortii gooti importii gooti export and import equilibrium and exchange rate stability. Kanaaf international trade jennu export and import equilibrium akka ta'u, balance akka ta'u, exchange rate stable akka ta'u, gatii wal jijjiiraallee tasgabbaa akka ta'u gumaachuudha. International trade is becoming increasingly important to most countries' economy. Ammaasumne kanaaf international trade baay'ee bu'aa buusa jedha biyya tokko. Even biyyi tokko yoo miidhamtuu taateyyuu hara midbaayit biyya kan biraa immoo fayyadamuu danda'a jechuudha. International trade includes import export. International trade waan jennu kun good mi'oota export gochuu, import gochuu, tajaajila, service import, export, capital, export, import, maashina adda addaa, borrowing, qarshii liqeeffachuu, liqeessuu, international trade subjectii jalatti qoodama jechuudha. Okay. As jala net export kan jennu jira. Net export yookaan NX kun exportii irraati importii hir'isuudha. Kan alatti gurgurame hir'isuu, kan alarraa bitamee gale. Net export lakkoofsaan yeroo kennu it is numerical difference. Garaagarummaa lakkoofsa value of countries export. Gatii biyyi tokko export gootee fi gatii biyyi tokko value biyyi tokko import goote value mi'a tokko calculate yeroo goonu lakkoofsa yeroo ibsinu net export. Net export kun positive ta'uu danda'a. Yoo positive ta'e immoo trade surplus jennaan. When net export are positive, it is trade surplus. Kan immoo trade surplus existidha waan jira jenna. Kana jechuun exportiin importii caala. Kan alatti gurgurte kan alarraa bittee geeshite caala jechuudha. Caala kana yoo ta'e immoo trade deficit jira yookaan exist ta'e jennaan jechuudha. In short, when net export are negative, it's trade deficits. Okay, kaayyoo kana arfan tokkoffaa unemployment, stable price, international trade. Kana jenne kaayyoo afur qaba jenne macroeconomics. Kaayyoo kana galmaan ga'uuf immoo maal gooti sabsabaa waamti moo biyya tokko? Kana barreessite maal gooti? What she can do?
Okay? Itti yaada. So, microeconomic instrument kan isheen fayyadamuu dandeessu tokkoffaa poolisii adda addaati. Poolisii kireet godhuu qabdi. Tokkoffaa fiizikaal poolisii kan jennu jira. Lammaffaa monitarii poolisii jenna. Sadaffaa inkaam poolisii. Fiizikaal poolisiin baay'inaan governaament spending baasii mootummaa irratti kan xiyyeeffatu. Hammam yoo baasii baaste ijaarsa irratti, daandii irratti, bishaan irratti governaament spending baasii mootummaan baasu. Taaks. Now, so, gama taxation kan jennu taaksii. Baasii baastuu isaa fuute biyyi tokko taaksii irraa sassaabde jechuudha. Kan taaksiin irraa sassaabde ishee hin geenye taanaan immoo liqeeffatti borrowing ishee goes borrowing. Unemployment hir'isuudhaaf dirqama baasii baasuu ijaarsa irratti haa ta'u, hojii uumuuf haa ta'u. Baasii kana immoo taaksii irraa kan sassaabameetu gumaacha godhaaf. Kan hin dandeenyetti borrowing. So physical policy, which one of the following instrument is a category of physical policy, government spending, taxation, or borrowing? Kana fayyadamee jira physical policy. Monetary policies. Monetary policy. Monetary policy jennu poolisii dhimma faayinaanshaaliidhaan wal qabatu. Dhiyeessii birrii. Birrii eenyutu dhiyeessaa eenyu harka jira? Who have a power to supply money? National Bank. Central Bank jennaa kanaan biyya keenyatti yoo National Bank. Aangoo birrii irratti kan qabu birrii dhiyeessu supply money supply to'achuu kan danda'u kan interest rate birrii baankii dhaqee hojii hojjechuu barbaadedha. Investor tokko yaa ta'u hojii humna nama hojiitti galcha. Liqeeffachuu qaba. Liqeeffachuuf interest rateedhaan walii gala. Interest rate meeqaan akka ta'e liqeeffata loonii. Akkasuma liqii isaa kana akkataatti manaajii godhan. Management of credit. Incompany policy management. Inni sadaffaa fi akka optionalitti jiru income policy kan jennu jira. Income policy kun is a government control of wage. Wayyuu kan salarii akkatti mootummaan itti control godhudha. Taaksii hojjettoota irraa apply gochuudhaan seerota taaksii wage yookaan salarii jechuudha. So, microeconomic instrument as jalaati physical policy maayinni isa jedhuu fi physical policy the use of the use of government expenditure. Baasii mootummaan fayyadamuudha. Baasii. The use of government expenditure and the tax. Maal affect gochuudhaaf aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand jechuun fedhiidha. Fedhii waliigalaa fi dhiyeessii waliigalaa. Akkasaan match wal godhan. Inni tokko isa tokko yoo caale akkaataa inni itti walitti araarsu. Baasii baasee, waa bitee, waa ijaaree, taaksii sassaabee kan inni balance gochuu yaalu, kan sirreessu kan inni yaalu mootummaan physical policy jennaan jechuudha. Government expenditure baasii mootummaa kun maal fa'i? Include government spending on goods. Baasii mootummaa mi'oota irratti mi'a hin bitaa mootummaan tajaajila hin bitaa. To determine the relative size of public and the private sector. Also, taxing can affect overall economy in two ways. Taxing sassaabamu biyya tokko gama lamaan affect godhuu danda'a. Tax trying to reduce amount of people spend on goods and service. Mootummaan tokko
So taxation affects the overall economy in two ways. Gama lamaan taaksiin biyya tokko irratti dhiibbaa kan inni geggeessuu danda'u tokkoffaa to tell the readers